نوتولجي يا الله نسردان ملكسي كرانك تجالا الحمد لله. Ijoollee warri du'it gootanii biyya Itoophiyaatti galuun nama boosisaa jettanuu biyya Itoophiyaatti galuun nama boosisa. Boosisuu keessaayyuu namni Itoophiyaatti gali jedhee si goyoomsee Itoophiyaatti si galchee si ajjeesee jechuudha. Biyyi Itoophiyaa otoo Oromiyaatti galeeyyuu nan guubar. Oromiyaa Itoophiyaan Amaarri fudhattee jirti. Biyya itti galanuu miti kunoo Itoophiyaa keessa dhaabbatee siin haasaa miti biyya itti galanuu miti. Paantiin tokko bitachuudhaaf birrii 600 birrii 700 ammana keessaa gadi hin ba'u. Bu'aan biyyi waan itti galanuu miti xalaata kooti malee siin Itoophiyaa galinaa jettee nagayoomsite Itoophiyaa nagalchite anaaf xalaata kooti kanaaf ani kurrifadha waan kurrifatan obboleewwan koo isiniifan dhaamaan diqqoo dagattanii gara Itoophiyaa gadi baatanii ilaalina gara Itoophiyaatti garagaltanii fuula keessa hin niqatina gara Itoophiyaatti garagaltanii finca'ina Itoophiyaan biyya itti galanuu miti biyya diinaa taati barte biyya wanti nyaatan hin jirre biyya wanti dhugan hin jirre wanti uffachuudhaaf gabaadha wanta hin qaala'e kanaafuu galina kanaaf Marka fuuni Oromooti eegalee bakkuma jirtan maatti nagaaf rahmanni rabbii kadhuman qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota kee warroonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe, like, share, comment godhaa. Warroonni dura galatoomaa warroonni haaraa taatan immoo asuma subscribe godhuun dagatina isiniin jedha. Egaa hordoftoota kee viidiyoon kiyya har'aa waa'ee namicha asirraa haasa'u kana akka kiyyatti namni tokko itti yaadee waan tokko osoo haasa'e namatti tola. Haasa'uun duratti osoo itti yaadee haasa'e biyyi namaa kana namni yoo taa'u alamiin itti tole yookaan biyya ofii taatee osoo hin taane namni rakkinnaa fi waan qabatu dhabaa fi biyya namaa ta'a. Biyyi namaa biyya namaan taatu biyya hambaa biyyuma hambaati. Namni taa'ee dalagateetiniin waan qabu walitti qabateetiniin gara akira gara biyya ofii gala. Biyya namaa du'anuu namni nama awwaalu hin jiru. Namni biyya hambaa keessatti ammallee kabajaa hin qabu. Biyya ofiitiin tola wanni martu. Jireenyi qaala'een dhugaadha. Walaakin jireenyi qaala'ee jedhanii hangayoon biyya namaa ta'an. Moo biyya hambaa sanatu biyya namaa ta'a. Akkamitti akkanatti haasayaa namni osoo waan tokko itti yaanne baay'ee nama gaarrama wanni inni haasa'u kuni hin galina jireenyi qaala'ee maal mana abbaa ofii jira moo namni biyya ofii keessa jira hin galina maali. Namni dalagatee waan dalagate jabaateetiin walitti qabate akka biyya ofiitti yoo gale waan ittiin socho'u wal qabateetiin hin gale tattaafatudha. Biyya keessatti nama waa tattaafatu malee yookaan jiraachuun hin danda'amu. Walaakin namni waa tattaafate riskii rabbiin ganama isaa lallabee hin dhabu. Homaan jiraata. Akka gaaritti fedhii waan barbaade hunda akka biyya namaa kana gatii ga'aan dalageetiin fooyyeffata dhaba malee namni waan nyaatu waan dhugu dhabeetiin hin jiraatu yani biyya keessatti jireenyi qaala'insi dhugama ta'e. Kanaafuu qaala'e maal baree biyyi namaa wayii biyya namaa taati hin galina biyya namaatitti du'anii hafan moo maal jechuudha. Hin galina jireenyi wanni marti nama jibbisiisa. Biyya namaan taatu haga feetallee namatti toltu akira keessumaa galani. Biyyuma ofiittuu daalatti illee taatu biyyuma ofii sanooyya maal godharree kun carraa kenna. Rabbiin nu haa laaffisu. Rabboon kadhachuudha malee kana hin galinaani wani jechisaa kun sirrii miti. Biyyi hin galuu baatanii biyya namaatti du'anii. Hin galina biyya ofii mana abbaa ofii jiran. Namni rakkinnaa fi gara dhabeetiniin biyyatti yoo gale waan qabadhu hin qabu biyya namaa obseetiniin ta'a osoo dhibamee osoo rakkate biyya namaa keessatti gabbayanii qilleensa fudhachuun hin jiru. Warra xalaba ala bahee yoo ta'e malee sunuma lubbuun itti dhufte shorxaanii biyya kana halkanii guyyaa kottee lafaan qiseetiniin nama keenya guuree hidhatti gara biyyaa ofirra galchaa jira.
hurmaan ala beetiniin dalagatu ittiin tolle. Kamana jiru obseetiniin har'arraa borutti naatarti obseetiniin hoggaa ofii fixateetiniin gaafa haalli isaa xiqqoo isaa mijaa'eef gara biyya ofii gala. Kanaafuu wanni hin taane haasa'uun barbaachisaadha miti. Itti yaaddee osoo haasa'e baay'ee barbaachisaa jedhaan akka kiyyaatti biyya namaatti hafaa hin galinaa. Akka waan mana haadha abbaa ofii jiraatanii alamii namatti tole. Namni rakkinaa fi isin kana dhiisatii dalagadhaatii waan karoora baasa dalagatanii karoora baasanii waan dalagata walitti qabatanii galanii biyya dalaguudha. Akkuma biyya namaatti dirqama dalagan malee jireenyi hin taane kana biyyatti illee dirqama namni waa sosocho'u malee hin jiraatu. Rabbiin biyya teennaa nagaa haa godhu. Biyyan baay'een gayoon biyya namaa taati. Dhibamaan keenya biyya namaa keessatti kabajaa hin qabu. Ka hojii dhabee rakkate kabajaa hin qabu. Ka du'e kabajaa hin qabu. Ka jiru kabajaa hin qabu. Biyya namaa kabajamaa namaan gootu nama keenya jechuudha. Kanaaf hin galinaan hundee biyyan ba'a hundee namaan taatu. Haga feetellee yoo namatti tolte biyyan ba'a biyyumaan baati. Akira biyyuma ofii daalatti sanii galan. Aanan ofii firri ofii biyyi ofii kabajaa reefa namaatu nama awwaalataa biyya yoo galan. Kanaaf asitti dulloomaniitiin umrii fixanii yoo namuu sababa qaala'iinsa jireenyatiin sababa rakkootiin namni amma waggaa 10 waggaa 15 waggaa 20 namni fixu baay'ee jira. Akira eessatti galaree biyyuma ofii sanii galan. Akira gara dhaqaa waan hin qabneef biyyan ba'a biyyumaan baati biyya ofii namaan taatu. Kanaafuu jechi nama tokko suma itti yaanne dubbata. Suma itti yaanne jechuudha. Itti yaade osoo haasa'e nama gaarama. Jireenyi qaala'iinsa namni martuu ni beeka. Biyya keenya bicha miti asiyyuu jireenyi dabaleetiin hin jira. Akka duriitii miti wanni dabaleetiin hin jira. Kanaafuu rabbiin biyya teenya nagaa nuu haa godhu. Rooba rahmataa nuu haa roobu biyya teenya ka beelaa keenya rabbiin beela haa baasu. Rakkataa keenya rabbiin rakkoo haa baasu. Nullee biyya namaa kana gabbummaa bara maraa kushiinaa keessa dhaabannee sobiyee jiraannee har'a maatii meeqa godhannee waggaa 7-8 biyya namaa teenyu. Hiriyaan keenya ka biyya jiru ijoollee 5-6 qaba. Har'a nama ijoollee ilmoo ofii ergatu. Kasammaraa hin qabne biyya namaa taa'ee duniyaa walitti qabeetiniin ilma yoon godhatiin duniyaan maal faayidaa qabdi? Ilma malee duniyaan hin toltu. Kanaafuu duniyaalleen ilmaan tolti. Ilmaan wajji deemti duniyaalleen. Biyya namaa ta'anii idmee fixanii galanii boruu fuuraa namni biyya namaa taa'eetiin gubatee walitti qabe kana eenyutu dhaala? Kama kalee eessa jirtaa? Ebaluu kiyyaa maal keessa jirtaa? Maal taate akkami fiddee quba keessa hin qabne boru kana biraatti qoodatuuf deema. An kanaafuu dhaamsan isinii dhaamu waa'ee namicha kanaatiin biyya namaatitti idmeen fixina. Galaatii raftii galaa deebi'aa ilmoo godhadhaa. Ilmoo malee duniyaa hin xaarinaas lanu. Ani ganaa jira maalii jira osoo jettanii idmee keessan ofitti sobina. Duutillee asuu jirti, fayyalleen asuu jirti, jirulleen asuu jirti. Kana hunda yaada alhamdulillah rabbi fayyaa nuun kenne. Namni mana ijaarateetiin waan itti dalagatu harka qabateetiin obsee jabaatee galee biyyatti akka waan socho'uun ta'uu qaba. Ilmoon dirqama. Manni isin ijaarachuun dirqama. Kanaafuu ilmoon waa hunda dursiti. Ilmoo ofiittuu gaachana namaati. Gaafa namni du'ellee ilmoo ofii sanii waamamanii namni biyya namaatitti idmee fixu mana viillaa feete ijaartee ilma osoo hin godhatin idmeen kee deeme maal faayidaan isaa? Faayidaa takkallee si hin qabu. Boroo osoo haga mana kana godhee ilmoo godhee gaabbiin waa asiin deebistu har'a umrii asii fixanii jecha namaa laalanii namni baay'ee jira. Jireenyi qaala'ullee maal gaarreete? Socho'uudha biyya keessatti macarraa socho'uudha.
Kanaaf biyya namaatitti nafanii biyyi namaa hangamii miti haguma ati fayyaa qabduu fi haguma ati humna qabdu biyyi namaa kunillee si dalaysiifata malee gaafa ati fayyaa dhabdee si gadi darbeetiniin sararatanyaa biraa fidataa nama fayyaa qabu qaxarata. Akkuma fayyaan jirtu dhibeellee hin jirti biyyi namaa hagam namaan taatu. Kanaafuu egaa hordoftoota kiyyaa ani viidiyoon kiyyaa ani yaada kiyya irratti kana fakkaata. Isinoo maal jettan? Yaa jecha an jedhe kun sirrii miti moo sirriidha moo sirrii miti itti yaada. Kanaafuu namni biyya namaatitti nafu ilmoo keessa yaada. Akkuma dirqama dalageetiniin of jijjiiruu qabaa. Mana jireenyaa godhachuu qabaa jettanii manaa baatan kana ilmoollee isinirratti dirqama. Ifaajee keessan boru ilmoo teessantu dhaala. Ilmoo malee ifaajeen teessanoo isinitti hin toltu boru. Ilmee keessan fixxanii ilmoo malee mana keessan keessa teettawwanni tokko isinitti hin tolu. Ilmoo ofii jechuun jiru ofiitii jechuudha. Kanaafuu galaatii ilmoo keessan godhaa. Manallee ijaaradhaa. Waan dalagattaniin illee gahaa harka qabadhaa. Ilmee keessan hin fixinaatii galaa ilmoo godhaa deebi'a yoo jireenyi hammaate sila galaatii ilmoo godhaati ziyaaraa waggaa lamaan ji'a 2 ji'a 3 galaa deebi'a warri ilmoo qabdan galaatiniin deebi'a jireenyi qaala'eera ka ilmoo geeffattan ilmoo ergadha akkas malee galina asumatti hafaan yoo maatii qabu ta'e malee koon maatii hin qabne biyya namaatti hafuun hin danda'amu. Abbaa warraa haadha warraa as jiraatu yoo ta'e hin danda'anii hanga haalli isaanii mijaa'e ta'anii dalagatanii ofirraa galuu hin danda'an gisee barbaadanitti jechuudha. Walaakin ka ilmoo hin qabne kaniitiin isaa biyya jiru yookaan ka ganaa bultii godhachuudha as taa'eetiniin ilmee isaa fixuun barbaachisu. Galee bultii godhatee kaayoo godhatee biyya galee akkasitti deebi'uu danda'a haala jireenya jechuudha. Haala qaala'insa jireenyatiif. Kana malee asumatti hafaa miti. Hin galina. Kanaafuu biyya namaan taatu asitti hafuu osoo hin taane galanii iraftii deebi'uudhaan wanni isinidhaa warroonni iraftii biyya keessan ziyaaraa galuu barbaadan amma jireenyi qaala'ee waan jiruuf hanga karoora baaftanii maal dalagaa maaltu hawwaattaa jettanii irra laaltanii yoo haalli isin mijaa'ee haalli dalagaa sun ganzaba gahaa harka qabattanii ganzabni waan kana naa hin gahaa waan kana naa hin sirreessaa jettanii itti amansiiftanii sammuu keessan amansiistanii kana dalaga jettanii itti qophooftanii hojjettan biyyatti haftanii tiniin dalaytan. Kanaafuu ijaazan galaa malee kuruus naayyaa gootanii hin galina aslaanumaayyuu jechuudha yeroo biyya galtan. Maaliif ganaa bakka nagayaan hin deebi'u jedhaniitini wanta nama hanqatee wanta guutamee ulaagaalee guutameen biyya galanii godhan bakka osoo san akkas jechuu baadheetiniin hin deebi'a jedhee dhufee jedhanii hanga gaabbanirra itti ilaalanii yoo namatti tole hin hafanii yoo namatti hin tolin immoo raftii maatii ofii dubbisanii akkasitti deebi'anii ani baasii takka malee deebisanii baasiin jarri tikkeetti xiyyaara isinii kafalti. Kanaafuu haala kanaan galaati yoo haalli isinitti mijaa'e teettanii dalagattanii yoo isinitti mijaa'in immoo ni deebitanii akka kana isiniin jedha hordoftoota kiyya. Itti fayyadamaa viidiyoo kana laayik godhaa warroonni YouTube channel kiyyaa nu turtan hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaatti irraa fayyadamaa gorsaan isinii dhaame kana. hordoftoota kiyya assalamu alaykum warahmatullahi tolche ya Allah nasridan nu milkeesi karanke tu chala alhamdulillah